Walwaraansi guddaa waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa gidduutti kaaba Shaggar akkasumatti illee Shawaa Bahaa fi lafoota hedduutti gaggeeffamaa jira. WBO'n lola meeshaalee gurguddoodhaan kaaba Shaggarii fi Shawaa Bahaatti gaggeeffamaa ture gubbatti injifannoo guddoo gonfachuudhaan humnoota mootummaa danuu isaanii iddoorraa deebii hin qabnetti ergee jiraachuu beeksisee jira. Godina kaaba Shaggar aanaa Hidhaabuu Abbootee gandaa Yaayaa Halongoo jedhamu keessatti wal waraansi jabaan diirama kanarraa kaasuudhaan ammoo gaggeeffamaa kan ture WBO fi mootummaa gidduutti. WBO'n lolicha irratti ammoo ajajoota ol aanoo waraanichaa lama ajjeesee akka jiruu fi miseensota raayyaa ittisa biyyattii hedduu isaanii dikee Oromiyaa godhee jiraachuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola godina Shawaa Bahaa aanaa Gimbichuu dabalatee akkasumatti illee gama biraatiinis ammoo aanaa Liibaan Cuqqaalaa fi lafoota hedduutti gaggeesseen humna addaa kan naannoo Oromiyaa dabalatee akkasumatti illee gaachana sirnaatii fi milishaa dhiitee kufaa lafarraa balleessee jiraachuu kan beeksise tarkaanfii jabduu fudhate kanaanis hedduu isaanii baqachiisee jiraachuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n wal waraansi WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru ammas osoo hin dhaabbatiin akkuma itti fufetti jira. Keessattuu lixattis ammoo waraanichi jabaachuudhaanis itti fufee jiraachuun himamee jira. Lixa Shaggar aanaa Jalduuttis WBO'n tarkaanfii ilaalessaa fudhateen humnoota mootummaa bakka irraa deebii hin qabnettis ergee jiraachuus beeksisee jira. Gama biraatiin ammoo Gujii lixaattis wal waraansi WBO fi mootummaa gidduutti yeroo gaggeeffamaa jirutti guyyaa har'aan tanaa miseensonni raayyaa ittisa biyyattii waraana bilisummaa Oromoo WBO'tti makamanii jiraachuunis dhagahamee jira. Wal waraansi WBO fi mootummaa hammaachuudhaan amman tanas akkuma itti fufetti jira. Kaleessaa fi har'aan tanas ammoo lixa Wallaggaa aanaa Yubdootti raayyaa ittisa biyyattii irratti tarkaanfii fudhatuu kan beeksise WBO'n lixa biiftuudha. Injifannoo guddoo gonfachuudhaan ijoollee fiildi maarshaal Birhaanuu Juulaa daaraa botara gochuun biyyatti dabalee jiraachuu kan beeksise ammoo WBO'n zoonii giddu galeessaa jaalsanyiidhaan hoogganamus ammoo akkuma WBO lixaa kan Jalmarroon durfamu ajajaa waliigalaa fi kibba Oromiyaa Gujii lixaa Jaal Gammachuu Abboyyeetiin durfamutti tarkaanfii jajjabduu fudhateen injifannoo guddoo gonfatee kaaba Shaggarii fi Shawaa Bahaatti ammoo diina koo harcaaseen jira akka baala mukaatti qulqulleessee baasaan jira jechuudhaan injifannoo guddoo gonfachuun fuulduratti adeemaa jiraachuu WBO'n zoonii giddu galeessaatis beeksisee jira. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo walgahii koree giddu galeessaa marsaa sadaffaa adeemsisaa ture Oromiyaa keessatti waajjiraaleen qabu 200 ol mootummaa Biltsiginnaatiin irratti cufamee jira jedha paartiin xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Muhammadii fi Profeesar Maraaraadha. Kaafa hoyyaa koree giddu galeessaa tibbana adeemsiseen ammoo muudama garagaras kennee jiraachuu ibsee jira. Koreen giddu galaa kaafa walgahii dileesaa kan marsaa sadaffaa kana ammoo kan adeemsise yoo ta'u walgahichaas gabaasa raawwii hojii koree hojii raawwachiiftuu kaafa'u gabaasa haala sochii godinaalee Oromiyaa fi Oromiyaa ala jiranii haala karooraan hojjechuu fi ilaalchaa fi imaammata kaafa'u irratti kan bu'uureeffateedha jedha. Yaa'ii kanarratti dirreen qabsoo karaa nagaa mootummaa Biltsiginnaatiin cufamuu kan kaase kaafa'uun waajjiraaleen isaa ammoo kan Shawaa lixaa fi Arsii Bahaarra hafan malee hundi isaanii cufamanii jiraachuu beeksisee jira. Bakkeewwan tokko tokkotti ammoo qabeenyi isaatis dabballoota mootummaatiin saamamee jiraachuu ibsuudhaan hooggantoonnii fi miseensonni kaafa'u miseensota ABO WBO'ti jedhamuudhaan shakkamanii qaamolee mootummaatiin dararamaa akka jiran paartiin obbo Jawaar Muhammadii fi Profeesar Maraaraa Guddinaan durfamu kun ammoo himaa jira. Biyyattii keessatti waraanni jeequmsi siyaasaa reebichi hidhaan buqqaatiin ajjechaan saamichi ukkaamsaan beelaa fi akkasuma dhibeen uummata dararaa jiru safartuus hin qabu kan jedhu kaafa'uun kanaafis ammoo furmaata ta'uu kan danda'u marii biyyaalessaa hundaammate gaggeessuudhaan balaa
biyya kanatti dhufuu danda'u akkaafuuf mootummaa biyya bulchuu yeroodhaa gara yeroo gaafannullee ammoo baacoo bira darbe yaada furmaataatiif gurra kennus hin dandeenye jedhee jira kaafoon. Oromiyaa godinaalee 22 keessatti wal waraansi mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduu akka jiru qaama mootummaatiin hidhaan reebichi buqqaatiin manneen ummataa jumlaan gubachuun loon ummataatti ammoo dhukaasanii dogooguun namoota ibiddaan gubuun ajjechaan humnaa olii adeemsifamaa jiraachuus addeessee jira kaafoon. Godinaalee Shawaa Wallaggaa fi Bunnoo Baddallee keessatti haleellaan diroonii namoota nagaa irratti raawwatamuu kan kaase ammoo paartiin Profeesar Mararaa Guddinaatiin durfamu kaafoon. Godinaalee Arsii fi Shawaa Bahaa keessatti loltoonni mootummaa gandoota hedduu ibiddaan ammoo barbadeessanii jiran jedhee jira. Mootummaan Biltsiginnaa doorsisaa reebicha hidhaa ajjechaa fi buqqeensa uummataa akka dhaabuuf ummanni Oromoo fi sabaa fi sablammoonni kaafaa wajjin ta'uudhaan dhiibbaa akka taasisanis gaafatee jira. Paartiin kun dhaaboleen siyaasaa qabsoo karaa nagaa adeemsisaa jiran rakkoo mootummaan biyyattii keessatti uume furuudhaaf garaagarummaa jidduu keenya jiru cinatti dhiifnee waliin haa hojjannu jechuun waamicha taasisee jira. Paartiin kaafaa kun yeroo wal waraansi babal'achaa adeemu keessatti ammoo osoo waraanni hin dhaabbatin marii biyyaalessaa gaggeessuun gonkumaa akka hin danda'amne qajeeltoon addunyaas ta'e haalli qabatamaa lafa jirus ni mirkaneessa kan jedhu kaafoon. Haa ta'u malee mootummaan Biltsiginnaa seera kophaa isaa tumeen komishinii marii biyyaalessaa kophaa ijaaree fi waraana bakka hunda jiru keessatti marii biyyaalessaa gaggeessaan jira jechuun ammoo biyya gara diiguutti geessuu dandas jechuun akeekkachiise. Kanaaf afaaniin qofa nageenya lallabuu dhiisuun rakkoo biyya kanaa furuudhaaf kutannoo siyaasaa agarsiisuun humnoota hidhatanii wal waraanan waliin ammoo mari'achuun wal waraansi biyya keenya keessa jiru kamiyyuu akka dhaabbatu ta'e marii biyyaalessaa qaama nama ilaallatu jedhu hunda ammoo hammatu akka adeemsifamus gaafanna kan jedhe kaafaan. Ummanni Oromoo bakka jiru hunda wal faana dhaabbatee rakkoo mootummaan ummata irratti ammoo dhaqqabsiisu akka qolatu kaafoon waamicha taasisee jira. Raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaa fi naannoowwanii dabballoonni paartii Biltsiginnaadha. Miseensonni paarlaamaa maqaa ummataatiin mana maree bakka bu'oota ummataa keessa jirtan rakkoon biyya kanaa qaama ammoo dhimmi ilaalu hunda waliin mari'atamee akka furamuuf gahee keessan bahadhaa jechuudhaan paartiin Profeesar Mararaa Guddinaa fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Muhammad kaafoon waamicha taasisee jira. Qaamolee kana maraaf paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo walgahii koree jiddu galeessaa marsaa sadaffaa adeemsisee tureen murteewwan ijoo dabarsuudhaan xumuree jiraachuu isaatis beeksisee jira. Kanaan wal qabatee miseensota koree hojii raawwachiiftuu kaafaa sababa adda addaatiin ammoo hir'atan bakka buusee jiraachuus paartichi ibsa baasee keessatti beeksiseera. Jeneraal Geetaachoo Guddinaa fi Jeneraal Muhammad Tasammaa wal waraansa Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa waliin marii godhaniin haalli Oromiyaa keessaa ammoo haala yaaddeessaa haala to'atamuu hin dandeenyerra gahaa jira jechuun dubbachuun isaanii dhagahamee jira. Jeneraal Geetaachoo Guddinaa humna guddoo lixa Oromiyaa lafoota hedduutti waraana bilisummaa Oromoo WBO rukutuudhaaf ammoo bobbaasanis humni isaanii lafoota hedduutti akka baala mukaatti harca'aa jiraachuun saaxilamee jira. Jeneraal Muhammad Tasammaa ammoo humna guddoo gara Iizii Baharraa ammoo lixaa fi giddu galeessaatti akka bobbaasan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaatiin ammoo ajajamanis humni Jeneraal Geetaachoo Guddinaadhaa bobbaasan eessa dhaqan jechuun Jeneraal Muhammad Tasammaadha gaafachuunis dhagahamee jira. Jeneraalonni raayyaa ittisa biyyattii ol aanoo ta'an humna isaanii gama giddu galeessa Oromiyaa fi lixatti bobbaasuu irrattis ataakaaroo jabduu keessa galanii jiraachuunis himamaa jira. Humni kun barbadeeffame badeerga jedhamee ammoo humna waraanaa dabalataa guddaa maaliif giddu galeessa Oromiyaa fi lixatti bobbaasuun barbaachise jechuudhaan
Jeneraal Muhammad Tasammaatis gaafii kan dhiheessan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaadhaa biyya ittisuudhaaf jedhanii akka dubbatanis dhagahamee jira. Jeneraal Geetaachoo Guddinaa ammoo biyya kana balaarraa ittisuudhaaf shaneen barbadeeffamu dirqamas jedhanii dubbatanii akka jiran kan dhagahame. Jeneraalota olaanoo raayyaa ittisa biyyattiidha ammaan tana woboon to'annoo ala tahaa jira jechuun dubbataa jiran kana keessa Jeneraal Geetaachoo Guddinaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ol aanaa Jalmarroo waliinis wal arganii turuunsaa ni yaadatama.